Kana akkam godhani. Kota mutar abi, bukan? Mudatti awwaal ku bidi fama gafa. Kana achi ananaan dubbi. Waan udani le sini fit. Tole. Amma bodo waan jit. Kana akkam godhani. Ori juga jadi batu bisa kamu tangan le sini kita. Mari, dan tahu jenggotan ini kita tadi bisa lihat cukup-cukup lagi tadi sih. Mudatti. Dia mata bisa sini kita. Wah, offii bitan sih. Mana bisa? Luka ada gada dia mau kupatan. Aku mira sini dia udah tahu. Ini harga sedikit ini. Dia mata. Ini ada enggak? Taki ku pakai sang kau dah mira sini dia mata ki kau mana kan? Mana aku tanya kan? Bujuk kau mana ada cap sani kita. Oh, dah sila Misha mana ada cap sani taninya. Aku lanjut tani. Mana gitu. Kufa tanah mana kisah kasih har kamu jalan apa? Ya Rabbi ka. Mudatti wani lafarin jiro. Mate. Wani kun ilkanan nan da. Ya ka, namni kana awal semua ada dalam. Maali bishaan aanan hin qabdani ayyuutu yamaan.
miti. Iko korro wayii tina fakkaate. Dugda kana keessa na waraana. Maa gattee tani akkuma nama waa hojjetu maqaa na balleessu achi kaatanii dhuftanii asitti takkaan qofaatan takkaa. Biyyattii fi yamee afaan hin badini. Mullee uumamatu kan nu qabe. Nyaatanii yeroo maa godhate? Eeshi. Maal kun asineetti kenna suura? Biyyattiin nana kana jabaataa naan nyaattu. Naan nyaattu. Ani maal haaluu ture? Aanaan waliin jiru biyyattiin nana. Ammallee kanallee cabsama. Kanaafuu ani itti qaaree bita. Buddeenni kun hin jiru. Buddeenni kun hin jiru wanta jabaataa kana ilkaan tokko naa dadhabe. Kun midhaanii miti hin tuffattanii? Habbisii Faasi Hin nyaattanii? Rabbil aalamiin. Apa yoo nyaayuun si fa'a? Humnuma ganna qabe ittiin nanallee. Bishaan illee kaasu? Faasi maal na godha. Balbala dhadhaaranii yoo balbala dhadhaaraa. Nu meelaa. Ol tartanii amma yoo namni tokko asiin taa'ina. Waa nama nyaata. Nagaa kam? Seenamni taa'e. Himan akkamtu? Abbaadha nagadhi. Salaamu alaikum abbi. Waalaikum assalaam. Jirtu? Noori mee taa'e. Akkam jirte? Nagaa mucaa kiyya mee akkami? Siree mucaa eenyuuti mucaa kiyya? Kottaa mutaa abbi. Kottaa. Miidhatti haasaa jira amma. Qorra jalaa galanii. Jabaa dhugame. Beena beena. Ayyee abbi. Ayyee inshallah ayyee biraa. Ayyattee maal godha? Akkam? Ayyee akkam? Jirta? Nagaa. Jirta. Qoy waa dhugdu si fideetin. Ayi fedhu. Maal taatare kun Hanga jedh. maas mudate madara. Hanga jedh. Ati maali? Faasirri akkas godhusa? Jechi maal ta'e maal godhu? Amma isaanii na waliin haasa'uudha si fuutetti giddi waliin dabarsine waan argeesse ta'uun. Qorra jalaa galaa jechuun giddi wal dabarsiteedha. Isaan na waliin haasa'uu jedhanii bara. Nama guddaa fi isaan nama guddaa bara ta'anii jedhanii warraa isaa fudhatan malee akkamitti jedhamtee noone akka daa'ima wal godhu. Ta'anii kanuun bira laacha biraan qabu. Ta'anii wal Haa ta'anii maali musalee? Yaas hojii dabarsuuf maal rakkoo na bira dhufte mataan bira dhufte. Qoyaa ka jedhu ati abbaa keeti moo ana dabarsitee bira? Ani bara kalee wal biraadhe maal ta'a? Ati abbaa kan keetii yoo taane anis abbaa qaba haadha qaba bara haadha abbaa kiyya akkamitti taata yoo abbaa keetii hin taane? Ani kaasii wajjin haasa'uu fi galanii ta'anii waan biraati maaltu isaan ta'u. Ati akka waan gaarii dalageetitti natti haasaa jirta? Quuqama isaanii godhaa kana fakkaataa jira. Quuqama isaanii godha eega? Basmee waan hojjetu. Sooyi gadi taa'e maal na fidamti hin barbaada. Atiin bara har'a abbaa kan kee hin kabajne bobbodoo ani si fuudhe fuudhee manatti si gale abbaa kiyyaa haadha kiyya akkamitti kabajuu dandeenya? Atiin isaanii hin taane akkamitti anaa taate? Kanaaf aattee lolaa taa'ama. Aarii lolaa jira eega. Kun maal nama ilmaan obboleettii takkeetti maalirraa baratti? Maalirraa baratti? Si waliin jira isaan kunuunsaa irraa nagaatti deemu. Maal sirraa barata yoo kana argate? maal nama argata? Hunda barataa Ina sitti maal argate? Haadhaa fi abbaan ofii lama argatan takkatti argatan san ati carraa qabda bira teettee kunuunsitee du'aa irraa fudhachuu qabda waan isaan barbaadan godhuufii qabda. Isaan nama guddaa nama immoo aadaa deeman maaliif akka aadan maal akka isaan barbaadan hin godhu. Maal godhu? Dhageetta atiin isaanii hin taane anaaf hin taatu sii barate. Atiin abbaa kan keetii hin taane anaaf hin taatu. Namni nama abbaa ofiitti qajeele nama haadha ofiitti qajeele manni kun faayidaa tokko qabsiisa. Kanaaf yoo isaan qajeelaan akka ilmootitti kunuunsa jette kunuunsa. Hin kunuunsu yoo jette anaafati illee waan walirraa barbaannu qabna matoota jechuudha. Sii galee
Ani siimeera abbaa ofii daa'imman miila haadha abbaa kiyyaatti jira. Siimeera yoo waan rabbi gameetti taate yoo ati boru ana barbaadu taate abbaa kan keenya jalatti miila jala koo dhiifama qaba. Kanaaf ana naan bilbila biyya si kaasuu akkasii taate. Hai, David dhiifama gaafadhaa kootee. Abbee dhiifama. Miyatti maali miyattiti maaltaatu miyattiti yabe hojjat isiniise rabbi siyaadhiisu maaltaatu mee maaltaatu miyattiti maaltaatu miyattiti rabbi siyaadhiisu maali miyatti maaltaatu maal homaa miti Abbee dhiifama. Oduun beekin waa baay'ee isin godheera ofii jiidhaan nyaatee isin gogaa nyaachise ofii aanan dhugee bishaan isin obaase. Biyyaa kan isin fide akkanaa fi miti isin gammadanii nama ol akka taataniiti. Homaa miti. Bakka dhiifama naa godha. Ani siin dhiise miti. Wallooti siin dhiise rabbi si yaadhiisu ani sitti rifanne. Ayyatii dhagaa jirta meetaa homaa miti. Homa takka akkasitti hin dhagamne. Naadhiistanii amma naadhiistanii. Si dhiise. Rabbi si haadhiisu ani durallee rabbiin si kadhadha. Rabbi si haa kabaju. Nama maraa miti kanaa ka beeku. Rabbi si haa kabaju. Oliin si haa deemu. Bakka darajaa namaa gahe. Guddadhu. Inni kana maran beeku. Guddadhu ayyuutii. Kanaa jiraadhu. Guddadhu. Amma nyaata illee isinii fida. Waan dhugdan illee isinii fida. Amma Tole. booda waan jiitu malee aanan malee hin dhugdan mana kanatti. Eeshi mi'attiiti. Eeshi rabbi si haa gammachiisu. Rabbi si haa gammachiisu. Eeshi haadhatii. Eeshi.